Haleellaa cimaa Ameerikaan buufata boba'aa Yemen irratti geggeessiteen namoonni hedduun lubbuu dhabuuf hedduun madaa'uun gabaafame. Raashiyaan ayyaana Faasikaa sababeeffachuudhaan waraana Yuukireen irratti geggeessaa jirtu dhaabuu labsite. Oduu biyya keessaatiin daandiin qilleensaa Itoophiyaa buufata haaraa Bishooftutti ijaaruu akka barbaadu beeksisuudhaan wal qabate qotee bultoota 2,500 siqan qe'ee isaaniirraa buqqisuu akka danda'u ifoomse. Ashama harka fuunee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota chaanal biiftuu kan dhaggeeffataa jirtan oduulee gaggabaaboo yeroo ammaati. Bal'ina oduu akka itti aanutti isinii dhiyeessa. Ameerikaan haleellaa qilleensarraa hidhattoota Huutii Yemen irratti geggeessiteen namoonni 74 du'uun 170 takka kan ta'an ammoo madaa'uu ministeerri fayyaa hidhattoota Huutiin hoogganamu beeksise. Haleellaan Ameerikaa kun buufata boba'aa qarqara Galaana Diimaatti argamu irratti xiyyeeffate. Humni waraanaa USA ibsa baaseen buufata boba'aa raasiisaa haleeluun madda galii hidhattoota Huutii dhabamsiisuu akka ta'e ibse. Mootummaan Yemen hidhattoota Huutiin hoogganamu gama isaatiin buufanni boba'aa haleelamuu isaa yakka waraanaati jechuun ibse. Sababa waraana Gaazaatiin hidhattoonni Huutii Hamaas irra goruun dooniiwwan daldala Israa'elii fi Israa'el wajjin hidhata qaban jedhan Galaana Diimaa irratti haleeluu jalqaban. Tiraamp ji'a darbe hidhattoota Huutii irratti haleellaan akka geggeeffamu erga ajajee as haleellaan kun isa guddaadha jedhame. US'n buufata raasiisaa irratti haleellaa qilleensarraa geggeessiteen baay'ee osoo hin turin hidhattoonni Huutii misaa'ila Israa'elitti dhukaasane. Humni waraanaa Israa'el misaa'ila Yemen irraa dhukaafame rukutee kuffisuu beeksise. Miidiyaan Yemen hidhattoota Huutiin hoogganamu Al-Masraa TV'n akka gabaasetti Kamisa darbe buufata boba'aa raasiisaa irratti haleellaa qilleensarraa si'a 14 geggeeffameera jechuudhaan ibse. Viidiyoowwan miidiyaaleen hawaasaa irratti maxxanfaman akka agarsiisanitti dho'iinsi gurguddaan hedduun erga dhagahamee booda laboonni ibiddaa samiitti ol ka'uu mul'ate. Buufanni kun buufata doonii Hudaydaarraa gara kaabaatti argama. Kiiloomeetira 60 fagaatee kan argamu yoo ta'u, miidiyaaleen Al-Masraa qondaaltota fayyaa waabeeffachuun akka gabaasanitti namoonni du'an hedduun isaanii hojjettoota buufata boba'aa raasiisaati. Haleellaa marsaa lammataatiin ammoo ogeeyyiin fayyaa lubbuu baraartonnii fi lubbuu oolchuuf achitti hirmaatan du'aniiru jechuudhaan gabaase. Mootummaan Huutiin hoogganamu buufanni boba'aa raasiisaa buufata waraanaa irraa bilisa waan ta'eef haleelamuun isaa akka waraanni nurratti labsametti ilaala jechuudhaan ibse. Haleellaa USA Yemen irratti geggeessite kana hordofuun Iraan ibsa baasteen USA balaaleffatte. Kamisa darbe geggeessaan hidhattoota Huutii Abdul Malik Al-Huutiin haasaa taasiseen haleellaa USA kun kaayyoo Huutii dhaabsisuu akka hin dandeenye dubbate. Dabaluunis walakkeessa ji'a bitootessaa kaasee hidhattoonni Huutii opereeshinii waraanaa 80 ta'u Galaana Diimaa irratti geggeessuu beeksise. Misaa'ilotaa fi dirooniiwwan 170 ta'an dhukaasuuf beeksisuun kanneen keessaa haleellaa si'a 30 ta'u dooniiwwan waraanaa USA Galaana Diimaa irratti argaman irratti kan xiyyeeffatedha. Sadaasa bara 2023 irraa eegaluun hidhattoonni Huutii dooniiwwan daldalaa Galaana Diimaa irraa imalan irratti xiyyeeffachuudhaan haleellaa geggeessaa turaniin doonii 2 rukutuun yoo didimsan tokko ammoo to'atanii turaniin. Haleellaa kana kan raawwatan waraana Israa'elii fi Hamaas gidduutti geggeeffamu deeggaruun deeggarsa Filisxeemotaaf qaban agarsiisuuf yoo ta'u, dooniiwwan Israa'elii fi UK USA Galaana Diimaa irra imalan irrattis akka xiyyeeffate beeksisee ture. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin Yuukireen keessatti dhukaasa dhaabuu labsan. Puutiin dhukaasa dhaabuu kan labsan ayyaana Faasikaa sababeeffachuu ta'uu miidiyaaleen Raashiyaa gabaasaa jiru.
Maddi oduu Reuters akka gabaasetti Raashiyaan irra galgala sa'aatii 12 kaasuun haleellaa kamuu Yuukireen irratti akka hin geggeessine ibsiteetti. Raashiyaan dhukaasa dhaabuu labsuu isiitti gama Yuukireenitiin hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Kireemiliin garuu Yuukireen faana ishee hordofuun ayyaana kana sababeeffachuun dhukaasa akka dhaabdu abdii akka qabdu ibsiteerti. Akka gabaasa akkanaatti dhukaasa dhaabuun Raashiyaan labsite hanga dilbata halkan walakkaatti kan turudha. Haa ta'u malee garuu dhukaasa dhaabuun kun gara waliigaltee nagaatti geessuu kan danda'uu fi dhiisu ta'uun isaa ammatti wanti eerame hin jiru. Pireezidaantii Puutiin dhukaasa dhaabuu labsuun isaanii Doonaald Tiraamp Yuukireenii fi Raashiyaan dafanii waliigalteerra yoo hin geenye Ameerikaan akka harka keessaa fudhattu beeksisuu hordofeeti jedhamaa jira. Miidiyaaleen Raashiyaa akka gabaasanitti Pireezidaantii Puutiin humna waraanaa Raashiyaa dameen hunduu Yuukireen irratti haleellaa geggeessuu akka dhaabu ajaja dabarsaniiru. Garuu Yuukireen labsii dhukaasa dhaabuu kana kan cabsitu yoo ta'e humni waraanaa biyyattii tarkaanfii cimaa akka fudhatu beeksise Puutiin. Ministeerri ittisa Raashiyaa gama isaatiin ibsa baasee waraanni biyyattii har'a galgala sa'aatii 12 kaasee hanga dilbata halkan walakkaatti haleellaa kamiyyuu Yuukireen irratti akka hin geggeessine beeksise. Dabaluunis humni waraanaa Yuukireen tarkaanfii wal fakkaataa akka fudhatu abdii qabaachuu beeksise. Kun ta'ee osoo jiru gama diinaan labsii dhukaasa dhaabuu cabsuun yoo jiraatan haleellaa kamuu qolachuufis ta'ee ofirraa waraanuun akka barbaachisu ministeerri ittisaa Raashiyaa beeksise. Daandiin qilleensa Itoophiyaa buufata xayyaaraa haaraa dhiheenya Bishooftutti ijaarsisuun wal qabatee qonnaan bultoota 2,500 akka kaafaman hojii gaggeessaan olaanaan dhaabbatichaa obbo Masfin Xaasoo BBC'tti himan. Hojii gaggeessichi abbootiin warraa kaafaman 2,500f manni jireenyaa akka ijaaramuu fi bara dhufu baatii sadaasaa keessa akka kennamuuf dubbatan. Ijaarsi daandii qilleensichaa buufata xiyyaaraa idila addunyaa kunis Bishooftuu naannoo Abuuseeraa kunis baatiidhuma wal fakkaataa sadaasa keessa akka eegalu dubbataniiru. Buufanni xiyyaaraa Bishooftuutti ni ijaarama jedhamee guddichi kunis lafa heektaara 3,500 irraa kan buufatu ta'uu kan ibsan hojii gaggeessichi qonnaan bultoonni ijaarsarraa kaafaman ammoo baatii sadaasaa keessa gara mana jireenyaa haaraatti dabarfamu jedhaniiru. Obbo Masfiin dabalataanis naannichatti dhaabbileen qindeessaa oomishaalee qonnaa fi daldalaa dabalatee dhaabbileen tajaajila kennan naannichatti akka ijaaraman ibsan. Ijaarsi buufata xiyyaaraa kanaatiinis waggaa 4 booda kan xumuramu yoo ta'u Afrikaatti buufata xiyyaaraa isa duraa akka ta'us ibsaniiru. Buufanni haaraan daandii qilleensaa Itoophiyaa Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 40 irratti argamuu fi kiiloomeetira 40 irratti ijaaramuun kunis waggaatti imaltoota miiliyoona 110 keessummeessuu akka danda'u hojii gaggeessaan olaanaan dhaabbatichaa ibsaniiru. Buufanni xiyyaaraa haaraan naannoo Bishooftuutti ijaaramu kunis buufata Boolee waliin karaa daandii saffisaa fi baaburaatiin akka wal qunnamsiifamu ibsaniiru. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa Baankiin Misoomaa Afrikaa waliin ijaarsa buufata daandii qilleensaa haaraa kanaaf waliigaltee doolaara biiliyoona 7.8 walii mallatteessaniiru. Hojii gaggeessaan daandii qilleensichaa obbo Masfiin Xaasoo Afgaaffii BBC waliin taasisaniin daandiin qilleensichaa balalliin isaa gara biyyoota Afrikaatti taasisuun kaffaltii olaanaa akka kaffalchiisu sababa kaffaltii olaanaa biyyoonni keessummeessanii fi baasii boba'aatiin ta'uu ibsaniin. Biyyoonni daandii qilleensichaa keessummeessan maallaqa olaanaa akka gaafatan kaasuudhaan gatiin boba'aa Afrikaatti olaanaadha jedhan obbo Masfiin. Itti dabaluudhaanis kanaan wal qabatee baha giddugalaatti Awurooppaa fi Eeshiyaatti
ishee waliin yoo wal bira qabamu gatiin olaanaa ta'uu isaatiif akka sababaatti kaasaniiru. Qaranni gatii tikeettii irratti daandiiwwan qilleensa Afrikaa irraa kaa'amu garuu kan naannolee biraatiin wal hin madaalu tikeettii gatii qaalessan jechuudhaan dubbatan. Haala karoora waggaa 10 dura baaseen karoora waggaa 10 dura baasetti bara baajataa kanatti doolaara biiliyoona 10 argachuuf kan karoorsa ta'u garuu galiin isaa doolaara biiliyoona 8 akka gahu tilmaameera. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa waggaa 78 lakkoofsise abbaa qabeenyummaa xiyyaarota imala ammayyaawaa 150 yoo ta'u xiyyaarota haaraa 100 dabalatan bituudhaaf ajaja kennuu odeeffannoo marsariitii dhaabbatichaa irraa argame ni mul'isa. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota hordoftoota keenya odeeffannoo yeroo ammaa kana fakkaata. Amma oduu biraatti walitti bu'uun nagaan turaa waan dhaggeeffattaniif galanni keenya guddaadha.